jajjabaattu. Uffata laalladhaa isiniin bitame waan dasii ayyaana kana. Akkuma barbaadde Kilo laalladhaa isin amma laalladhaa. Akka tokkotti kan warreen ayana gansi amin amin enggak lagi mewan sumber situ mana tinam di sini bilce sujra kau kau si ufa bilce fatu wani bilca di sini binure mal sini bin Sama parani na misara. Aku argitan egaati abbaa keenya kun egaati karaa irratti argine karaa kaasne nama isaan xooruun qabu mana qabalee keessa jiraatu kanarraa kan ka'e kophaa isaanii waan jiraataniif akkuma argitan duqeetiinis bitameefii jira ayyaanaaf jechuudha. Kun immoo yeroo hunda paastaa namoonni ollaa hojjetaniif akka isaan gargaaraniif yeroo tokkoof yeroo hunda ba'anii bituurraa akka isaaniif ta'uudha. Firii 20 kan of keessatti qabatudha jechuudha. Zeetis binneefitu jirra kana hundumayyuu jechuudha uffata irraa jalqabee kana hunduma kan isiniif raawwatte obboleettii keenya biyya alaatti argamti muluu katamaa jedhamti eebbisa obboleettii keenya kana meeshitu kan hunda isiniif godhe eebbisa abbaabba እግዚአብሔር አለ ይበላችሁ እናንተ ብድሩ ድረሳችሁ የታረደቱን ይስጣችሁ በረከቱን ይስጣችሁ አሜን አሜን አገኑ ዋንስን ያከርካሪ አሜን Ayyaata ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaata. Nagaata. Eeshi eeshi. Nagaata. Eeshi ayyaata abbaa. Nagaanga. Eeshi eeshi. Wanamni sun argitan kun egaa baay'ee nama dhukkubsatudha. Karaa irratti arginaan gargaaruuf itti gorree garuu gargaaruudhaaf egaa haalli deemuu waan hin dandeenyeef homaa gochuutti hin dandeenye. Nyaatallee akka isaaniif nyaataniif gaafannee nyaata hin nyaatanii. Guyyaa sadiitti yeroo tokko nyaadha jedhu. Kanaaf gargaarsaaf deeggarsaaf akka isaaniif ta'u waan uffatan waan hin qabneef gargaarsaaf kan isaanii ta'u uffata isaanii binnee dhufneetu jirra. Uffata kana kan isinii bittee isinii ergite
ፖለቲካ የቢያ አላት አርገምቲ ሙሉ ከተማ ጀደምቲ ሙሉ ከተማ ነው የምትባለው ይሄን ልብስና የሚያስፈልገውን ሁሉ የላከችው ሙሉ ከተማ ነው የምትባለው ማርቋል አዘነው ምትቆይ ይሄው ሱሬ ነው የሚያስ እስቲ ካፍ በሉት መቀበል አይችሉም ዋጋቤ እንደኪያ ረቆባ ይቻሉ ዳኒና በዳኒ ይጋ namoota akkanaa egaa gargaaruun boqonnaa sammuuti waan ta'eef namoota isaan gargaaruu danda'an isaan kennee ee dammoo shaamis no kacaamaa gaaraan dabbasu kaas naannoo kana simbira galaas sabara kana jiraata nyaata nyaaduu deemee osheen ምግብ አባላም አልበላም አጥባ ሲብና nyaaduu ወዲ ያስፈልገው ነገር ገዛላለ ችግር የለም ነገር ነገር አላስፈልግም በላም ደግሞ ወደ የት ነው የምትበላው ስማይትና ለሚፈላጊ በላም ያስተውተኛል ማረን ጋር ይቀመጥልና ከዛ በኋላ የምትፈልገውን ብር ከዛ ምግብ ምናምን ሲያስፈልግ ከሷ ጋር ተስልና ተከመበታለህ እሺ ይሄው እሺ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እሺ ሰላም ሁኑ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እሺ አባ ምን እናስገባው ነው ቢገባ ግን እንደዛም ሆነ